waggoota dheeraa dura qomoo tokkotu turan jedhama addana. Qomoon kuni waaqa mataa isaanii qabu. Al tokko namoota daawwachiisaniin ala qofaa isaanii namoonni dhufanii du'anii faa kan argaman jiru as keessatti. Egaa fiilmiin Ededa jedhu eebbifamuudhaaf guyyaa 2 qofadha kan hafe. Dilbataa fuula keenya dura jiru sa'aatii 7 walakkaarraa eegalee galma tiyaatira biyyoolessaatti ni eebbifama. Nus immoo karaa keenya qophii jiru hundumaa xumurree dhufuu keessan qofa eegaa jirra. Hundumti keessan namni hundumtuu affeeramee jira. Kabajaan affeeramtaniittu. Egaa nurraa nafin. Kana caalaa iddoo kana keessa turree jennaan akka waan of ajjeesaa jirtutti yaati. Ati amma deebi. Angaruu obboleetti koo amma argadhutti asumatti cicciramee du'a malee hin deebi'u. Aha deebi'u qofaa koo deebi'u shamara ta'uu koo dagatta. Amma hiisoo baadhee dhugaa. Fiilmiin kun fiilmii namoonni hedduun hawwiidhaan eegaa turanii fi fiilmii kwaalitii addaa ta'een artistoota gameeyyii fi qaxaleewwan Oromootiin dalagameedha. Nurraa nafina yoo isin hin dhufne maal goon? Hiika qabu. Fiilmii aartii Oromoo sadarkaa hedduu ol kaase kanas namni daayireekt godhe qaxalee ilma sabaa kan ta'e La'ool Paappii. Eebba fiilmii Ededaa fiilmii kwaalitii guddaadhaan hojjetame waggaa tokko oliif kan itti dadhabame galma tiyaatira biyyoolessaatti xumuramee eebbaaf dhiyaatee jira. Sa'aatii 7 walakkaadhaa kaase. Hundumti keessan affeeramtaniitu. Affeerraa kanarraa hafuun garuu yakka Oromoo. La'ool Paappii fiilmii kana daayireekt gochuu qofas osoo hin taane aaktaras ta'ee dalage. Fiilmiin kunis dadhabbii waggaa tokko booda kennaa irreechaaf isiniif qabannee dhufneerra. Fiilmiin haaraan mata dureen isaa Ededa jedhu fiilmota kanaan dura barame irraa adda kan ta'ee fi qulqullina sagalee fi suur-sagalee irratti xiyyeeffannoo guddaan kennamuun kan hojjetamedha. Aha deebi'u qofaa koo deebi'u shamara. Ededa fiilmiin haaraan Ededa jedhu dadhabbii yeroo dheeraa booda akkuma argaa jirtan xumuramee eebbaaf dhiyaachaa jira. Fiilmiin kun gosoota fiilmii nuti kana dura qabnu irraa xiqqoo bifa addaatiin dhufe. Ogeessonni qaqqaxalee itti hirmaachisuunis qulqullina gaarii akka qabaatu godhaniiru. Hojii dinqii kana irrattis hirmaachuuf carraa argachuun koo na gammachiisa. Argadhutti asumatti cicciramee du'a malee hin deebi'u. Aha deebi'u qofaa koo deebi'u shamara ta'uu koo dagatta. Amma hiisoo baadhee dhugaa. Dhangaa ajaa'ibaa tokkoon isin affeeruu dhufe isa dhugaa. Fiilmiin Ededa jedhu dadhabbii yeroo dheeraa booda xumuramee agarsiisaaf dhiyaachuuf ogeessonni qaqqaxaleen kan keessatti hirmaatan fiilmiin kun qulqullina baay'ee gaarii ta'een hojjetamee xumuramee sanbata guddaa fuula keenya dura jiru kan isuma kana sanbata guddaa isa kana jedhu Itti buuta eeggadhu. gaafa sana eebbifamuuf qophii ajaa'ibaatu qophaa'ee jira. Baay'ee irratti qophaa'anii dadhabanii dhufuu keessan qofa eeggachaa jiru. Sa'aatii meeqatti? Sa'aatii 7 walakkaa irratti saalaa kanaa irratti jechuudha. Eessatti? Galma tiyaatira biyyoolessaa naashinaal tiyaatira. Kanaaf pilees Oromoo kotta dhugaan isin jedha kotta hin dhuftan taana amma maal goon manatti dhannee ilaalla. Kanaaf haa dhufu namni hundumtuu irratti hirmaatu kennaa irreechaati. Dhangaa irreechaati kun. Waan ajaa'ibaati dhugaan isin jedha wanti qophaa'e an sababan beekuufi sababan itti hirmaadhee keessa jiruuf. Shalom. Thank you.
Oromoo koo hundi keessanuu dhageessanii jirtan kaa guyyaa kabajamaa fi dhangaa guddaa kanarraa hafuun fafaa ijoolleen kun dalagaa kana galmaan godhuuf yookaan immoo aartii kana guddisuudhaaf guyyaa halkan osoo hin jedhin saakrifaayisii hedduu itti kaffalanii guyyaa kanaan gahanii. Kanaafuu namni hunduu bakka jirtanii Oromiyaa guutuu mara keessaa dhuftanii akka fiilmii kana nu wajjin eebbistan shakkii tokko hin qabnu. Namoonni hedduun ni beekan jedhee yaada. Fiilmii sa'aatii 2 dalaguu dhiistii sirba daqiiqaa 5 dalaguun hangam akka ulfaatuu fi gatii hangam akka nama kafalchiisu. Kanaaf Oromoo koo hundi keessanuu eebba kana irraa hin hafinaa. Eebba kanarratti argamtanii ijoollee kana cinaa dhaabattanii hamilee taatanii fi aartii Oromootis akka cinaa dhaabattan shakkii tokkollee hin qabu. Guyyaan immoo guyyaan eebbaa jechuudha. Fulbaana 18 yookaan immoo sanbata guddaa sa'a 7 irratti kan eebbifamu ta'a. Bakkeen immoo galma tiyaatira biyyoolessaatti kan eebbifamu ta'a.